namoonni baay'een yeroo bilbila kaasan jecha heloo jedhu fayyadaman. Garuu jechi kun eessaa dhufe? Maaliif addunyaan guutuun heloo jedha? Mee seenaa isaa waliin haa barannu. Jalqaba irratti jechi heloo jedhu bilbilaaf hin uumamne. Bara dheeraa dura biyya Ingiliiz keessatti namni tokko nama fagoo jiru waamuuf yookiin xiyyeeffannoo isaa hawwachuuf heloo jedha ture. Hiikni isaa nagaadha, haa eenyu yookiin as jirtaa kan jedhu ture. Boodarra bara 1876 Alexander Graham Bell bilbila kalaqe. Garuu rakkoon tokko ture. Namoonni bilbilaan yeroo wal dubbisan jecha kamiin haasaa jalqabuu akka qaban hin murtoofne ture. Alexander Graham Bell namoonni jecha ahayoo jedhu akka fayyadaman barbaade. Jechi kun yeroo sana doonii irratti waan wal waamanii fi itti fayyadamaa turan. Garuu uummanni baay'een jecha kana hin jaallanne. Bara 1877 keessa ammoo Thomas Edison yaada addatee tokko dhiyeesse. Innis namoonni bilbilaan yeroo wal dubbisan heloo akka jedhan gorse. Sababbiin isaas sagaleen isaa ifa waan ta'eef bilbilaan salphatti dhaga'ama jedhee waan amaneef yaadni Edison saffisaan fudhatama argate. Dhaabbileen bilbilaa fi uummanni jecha heloo jedhu fayyadamuu jalqaban. Sana booda jechi kun addunyaa guutuutti babal'ate. Har'a namoonni bilbila kaasan hundi dursanii heloo namaan jedhan. Kanaaf yeroo ati bilbila kaasuun heloo namaan jettu heloo jechi jedhaa jirtu maal akka ta'e beekuun dirqamaadha. Anis kanaaf seenaa kana isinitti hime. Namoonni beekumsa xiqqoo tana akka beekan yoo barbaadde viidiyoo kana sheer waliif godhi. Odeeffannoo fi seenaa akkanaaf ammoo mana gurbaa qaxalee fuloo godhi hordofi.